Amma biyyan tumtuyi GDP waan jiru qaba. Maayini? Gatii dabaluun guddinaaf bu'uura hin qabu. Guddinaaf bu'uura akka qabu amma oomishame. Mootumni haasawwan gashuu siin jiru. Hirkattummaaf gargaarsa warra lixaa jalaa bahuudhaaf dinagdee jabaa ijaarrachuu nurra jira. Amma dinagdeen biyya keenya biyya Itoophiyaa kuni guddataa akka jiru nutti himamaa jira. Uummanni biyya kana hundisaa amantii. Biyya amantiin keessatti goobi dinagdeen isa ga'uu danda'u kana jedhamu haa beekadha. Miidiyaa keenya qabatee kan jiru baay'ee ulaa bishaanii yaadii amma Somaaliilaandii wajjin godhamaa jiru kun gaarii itti yaadda. Carraa achi biyya sana keessatti qabu adda baasee itti fayyadamuu dadhabee asii kondominiyeemii mootummaarraa argachuu asii lafa kaaree 500 argachuu kan barbaadu diyaaspooraa addu jaala salphinni qaanii maqaa buufachuu hin jiru. Attam jirtu kabajamoo fi jaallatamoo maatii Cafe Show. Cafe Show torban kanaa har'a keessummaa isinirraa barachuu dandeessu. Jennee yaadnu nama guddaa jaallatamaa isinii qabannee dhufneerra. Keessummaan keenya har'aa biyyattii keessatti hayyuu dinagdee warra beekamoo biyyattiidhaaf faayidaa guddaa uumuu danda'u jedhamanii yaadaman keessaa nama tokko kan ta'e obboleessa keenya Dr. Guutuu isinii qabannee dhufeera. Nu duukaa turaan afeerraa keenya amma dhuma sagantaa keenyaa. Dr. Guutuu kam? Galata isaa. Maatiin biyyi. Maatiin biyyi nagaa dhaggeeffatiin. Isa kaan immoo warra beeka. Akkasiyaa. Guutuun haasaan gashuu siin jiru. Baay'ee haasaa namoota baay'ee haasaan keessaa tokko jedhu addunyaa keenya irratti maallaqa guddaa kan fidu immoo haasaadha. Akkamii dhalootuma irraati immoo barnootaan immoo akkamii haasaan kun umurii guddaa fideera. Baay'ee haasaa jechaan arraba. Lakkiisa arraba. Baay'ee haasaa jechaan hiikkattamii qaba si fakkaate. Hojiitti ni gochaadha. Yookaan immoo wanti inni haasa'u kun lafa tokko jechaadha. Yookaan yaada rimee duwwaa ta'e hafaa jechaadha. Isa kana kanaan akka jedhu nageenii haasa'uun gartee iskilii barbaachisaa jireenya namaa keessaa tokkodha. Beekumsa baay'ee beekuu dandeessa. Dandeettii guddaa qabaachuu dandeessa. Qorataa baay'ee jabaa ta'uu dandeessa. Waan qoratte kan, waan beektu kan, waan sii gale kan namatti kominikeetii gochuu hin dandeessu yoo ta'e akkasuma faachaa dhiibbaa uumuudhaaf waan sii gale tokko namatti himuudhaaf xiqqoosee waa yaaluun gaariidha. Uumamarraa haa dhufu, barnootarraa haa dhufu akkasuma xiyyaanne garuu egaa waan nuti xiqqoo isii namatti himuudhaaf akkasuma carraa godhatu odeessaadha jechuun danda'anii kan yaadda. Maal barattee maal hojjetaa jirtamu? Saayinsii dinagdeen baradhee egaa wanti hojjechaa jiru rakkisaadha. Ammallee maaliin jiru hojiin qabu akkasuma garuu isa dura gamtaa Awurooppaa European Union kan jedhan biyya kana keessatti hojii isaan mootummaa deeggaru hojjetan mootummaa naannoo federaalaa, mootummaa naannoo Oromiyaa, Amaara, Somaalee, Sidaama, uummata kibbaa fi federaalaa deeggaru kan isaan godhan kan irratti gorsaa ture. Intarneeksii kan biraattis ichi deemaatu jira. Isaan alatti gaan hojii hojjedhu yuunivarsiitiidhaan barsiisaa yeroo argadhu barattoota sadarkaa PhD fi maastersii qabaniif gorsii nan kenna. Akkasumas immoo qorannoo isaanii salphaan gorsa. Akkasumatti immoo miidiyaa dhuunfaa tokko bane hora miidiyaa kan jedhu uummanni biyya kanaa akkamittiin dinagdeedhaan hundoomuu danda'a. Harka duwwaadhaa ka'ee lafa duwwaa keessaa ka'ee
yoo qalbii tinaannee yoo yaada naanneffate yoo murteeffate attamitti waa hojjetee of jijjiiree maatii isaas biyya isaa jijjiiruu danda'a akka jedhu irratti miidiyaa barnoota jennu jira. Akkasuma viidiyoo yeroo waraabneetu isa achirratti keenya injibii tokkorra. Isumaanis wal qabatee immoo waltajjiiwwan sadarkaa biyyaatti sadarkaa naannoo tokko qophaa'an tokkorratti hubannoo akkasii dabaluu ni kenna. Kitaaba nan barreessaa, kitaaba lammaffaa barreessaatiin jira. Kitaaba inni duraa dhaloota dinagdee dureessu jira. Kitaabni kun dhaloota yookaan dargaggoota baay'ee keessatti mootii qabeenyaa xixiqqoo umurii waggaa tokko keessatti uumuu danda'edha. Kitaabni inni lammaffaan itti jiru hirree fi hirkattummaa cabsuu kan jedhudha. Afaan Ingiliziin afaan Oromootiin kan barreessee bitaa jiru. Breaking the muscle and fate of dependency. Biyya keessatti agartee namni dhuunfaa hirkataadha, maatiin hirkataadha, abbootiin qabeenyaa hirkataadha, warri siyaasa biyya kanaa geggeessan hirkataadha, biyyattiin hirkattuudha. Kanaaf vicious circle of dependency kan jedhu jira agartee maraamartuu hirkattummaa keessa jira. Namni dhuunfaanis hanga sadarkaa biyyaatti jira. Abbootii qabeenyaatu gurguddaadha jettee gamoo gurguddaa biyya kanaa ijaaran harki 95 hirkattoota. Mataa isaaniitiin, kan dandeettii isaaniitiin, kan ifaajja isaaniitiin hojjetamanii wayii hirkatanii, carraa hirkatanii, gibira maksuutti hirkatanii, malaamaltummaarraa hirkatanii warra qabeenya akkasii warranidha. Kuni cabuu danda'u turre jira akka jedhu agarsiisudha. Waan akkasii kan of keessaa qabu kitaaba lammaffaatti jira. Kanaaf maal jechuun jedhee kitaaba illee nan barsiisa, nan barreessaatiin jira. Waan baay'ee natti barbaadeerta. Barsiisaa jirtaa, kitaaba barreessaa jirtaa, akkasumas immoo karaa miidiyaa namoota garagaraa jechuudha. Miidiyaa sana anis argeera ittiin fayyadama. Namoonni miidiyaa sana amma ammaatti arginu ittiin fayyadaman jirtan please subscribe godhaatii itti gargaarama waa'ee dinagdee jechirratti kan inni barsiisu waan ta'eef kun immoo hunduma keenyaaf kan inni barbaachisu. Keessumatti yeroo ammaa kana waan ija keenya banuudha jedhee waan ani yaaduuf itti gargaaramaan isiniin jedha. Kitaabi kee inni jalqabaa ammayyuu jira moo dhumeera? Kitaaba maxxansa muraasa ta'e naan 5,000 akka maxxansineera dura akka kitaaba 1,200 baay'ee 300 wanti jiru kan dhumeera. Tasa lammaffaa isaatti deemuuf jennee sasii agartee namoota dubbisanii seenaa isaanii jijjiiraman baay'ee gara kitaabicha. Naannoo Buraayyuu kanatti, naannoo Gooroo jedhamu naannoo Finfinneetti, naannoo Adaamaatti, Boqojjiitti, Hararitti namoota deemnee leenjifnee leenjii guyyaa 2-3 naannee fi kitaabicha immoo akka isaan dubbisan agartee kitaabni kun akaadamik buukii kitaaba dubbara. Yuunivarsiitii keessatti ittiin barataa barsiisuuf jettee barreessite qofa miti. Is a practical life experience isatti. Namni tokko maal gochuu torba jira. Waa'ee qusannoo kaasa. Qusannoon yaadarimeen dinagdee maal economic theory jedhamu maal jedhamu sakilaasii keessatti baru. Kun immoo qabatamaatti jireenya namaa keessatti kan ni danda'ai akkamitti danda'a. Yoo karaarra deemtee hakaayii gurgurtatee, lootarii gurgurtatee, yookaan immoo mana shaayii tokko yookaan hojjetaa mootummaa tokko yoo taate akkamitti gara jireenyaatti akka gara qaratamaatti kan jedhu tokko lama jedhee lakkaa'ee lafa kaayitu mootummaa jireenya namaa namoota beekama sadarkaa biyyaalessaatti jiran qaba. Kanaaf waa'ee madda galii dabalachuudha, waa'ee waan argatan kana gara qabeenyaatti jijjiirrachuudha, waa'ee walii wajjin hojjechuudha, waa'ee rakkoo akka carraatti lakkaa'anii itti fayyadamuudhaan boqonnaa 13 tokko qaba. Kanaaf kitaabni kun muuxannoo jireenya keenyaarraas muuxannoo jireenya namoota baay'eerraa fuunee kan barreessuu yaalleedha. Dadhabbii baay'ee qaba, hanqina baay'ee qaba, editooriyaalii baay'eetu safa garuu qaawwaa isaatuun ta'e waan jireenya kootii keessaa argadhe yoo jedhu kitaaba afaan Oromoo dinagdee namaa jijjiiruu keessatti barreeffaman keessatti seenaa biyya natti jalqaba jechuun hin danda'ama. Namoota jijjiiruu argina. Namoota dubbisanii halkan irra malee buluu dadhabanii waa'ee jireenya kootiiti, waa'ee seenaa kootiiti, waa'ee ani yaadu, waa'ee qe'ee kootii natti maa jirta namoota jedhan baay'een argee. Kanaaf hin fayyadaadhaan ni maxxansi jalqabaadhumaatti jira. Taasisanii waaqayyo gargaaru taasisa beekanii yaada. Eessa argatu inni barbaadan?
Kitaabni kun iddoo baay'eedhaa argamaa namoonni naannoo gara Gullallee jiran hosteela Misaamis keessa jira akkasumas illee mana nyaataa Ayyaantu jedhu jira naannoo Lidataadhaa Kakumaamii jedhu jira baankii Awaash main branch isaanii jira baankii Awaash Damee Gooroorra jira mana kitaabaa Daraasiyaan bookstore jiru Piyaasaa ani jira akkasumas illee Yuunivarsiitii Amboo Waliisoo kampaasii hin jira iddoo kudha tokko iddoo kudha lama jira Facebook marsariitii hawaasaa keenyatti jira isa kan immoo qaamaan geessaati turre gaafa qaamaan geessu immoo kitaaba hedduun geessitu namoonni immoo ga'uu dida haalli biyyi keenya keessa jirus immoo yommuu didee gara lixaa kan akkasumas gara baha lixaa kanatti lixaa kibba lixaatti geessuudhaa fi gara bahaatti illee geessineerra gara giddugala kana godina baay'eetti geessineerra. Kanaaf namoonni baay'anii Feesbuukii nuti keessa jirurraallee iddoo isaa ilaaluu danda'u. Isa lammaffaa kan yoomitti ennare? Inni lammaffaa kun qofa waa'ee Itoophiyaa qofa miti. Inni lammaffaa kun agartee waa'ee biyyaalessaas of keessaa qaba. Waa'ee nama dhuunfaa agartee akkitti barreessee dhaloonni ammaa kun hirkattummaa inni keessa jiru waa'ee. Isa inni hirkattummaa araada garaagaraa jimaa qabu dhugaatii tamboo arsuu baay'ee keessa jirurraa kaasee maatii irratti argachuu jireenya isaatiif madda galii isaatiif maatii irratti argachuu barumsa illee kutaa keessaa ijoollee jajjaboo kutaa keessa lama sadii jiran waa irratti argachuu kufaatii barnoota kanaaf individual level dependency jiru maal fakkaata Itoophiyaa keessatti Afrikaa keessatti keessumatti globally maal fakkaata kan jedhu kaasa kanaaf waan akka kitaaba isa kana jarjartiin dafnee dhufu namatti jira hirkattummaa maatii kaasa agartee biyya keessatti maatii namni maatii biraarraa eeggatu mootummaarraa eeggatu abbootii qabeenyaarraa eeggatu miti mootummaarraa eeggatu baay'eetu jira. Isa kana kaafnee biyyoota Afrikaa baay'ee keessatti yeroo sirni koloneeffataan Awurooppaadhaa gara Afrikaa gara Eeshiyaa dhufee kaasee maatii baay'een akkamitti hirkatoo ta'anii akka hafan kaasuudha. Sun immoo maal fidee dhufee dhiibbaa akkamii fidee dhufee rakkina akkamii fidee dhufee akkamittiin achi keessaa ba'uun danda'ama ka jedhu furmaata isaatii wajjin kaasa. Sanarra darbee private sector dependency ka jedhu jira. Abbootii qabeenyaa dhuunfaan hirkatoodha Afrikaa keessatti Eeshiyaa baay'ee keessatti even including biyyoota akka Laatiin Ameerikaa tokko tokko keessatti hirkatoodha. Imaammata mootummaan baasu baqaawwaatti ilaalanii liqa baankiin carraa tokko tokko fidu akka carraatti ilaalanii lafa mootummaan bilisaan dhiyeessu akka carraatti ilaalanii daldala mootummaan akkam godhas fakkaata taaksii guddaa qaban akka carraatti yeroo muraasa ilaalanii waan akkasitti hirkatanii nama ta'u malee waan biyya jijjiiru manufacturing irratti kan hundaa'e hidhata gabaa sadarkaa idila addunyaa fide jijjiirama dinagdee biyya tokko fiduu kan danda'u dorgommii qofa irratti kan hundaa'e etuun ta'in kanaadha. Diyaasporaa baay'ee illee qaawwaa mootummaan tokko ilaalee fidee biyya kana dhufa malee aan Awurooppaan jiraadhe Ameerikaan jiraadhe wanti aan fuudhee galee biyya kootii fiduu danda'u jira isa irratti hojjeta. Qaawwaan uummata kootii maali jedhee dhufu? Biyyattiin maal isaa irratti ishee giraafii gochuuf fiigee dhufa. Kuni hirkattummaa. Kanaaf waan akkasii keessaa akkamitti abbootii qabeenyaa illee ba'u ka jedhudha. Kan mootummaa fida. Dhumarratti kan biyyaa kaafnaa biyyi keenya biyya Afrikaa baay'ee hirkataadha. Liqaa irratti hirkataadha. Uumama irratti hirkataadha. Naachuraal risoorsii yookaan roobii yoo jiraate qilleensi gaarii yoo jiraate isarratti hirkataadha. Gargaarsa midhaan nyaataa fudhiiti kan jennu irratti hirkataadha. Meetirik taanii midhaan gargaarsa meeqatu Itoophiyaa keenya Ugaadaa dhufe jedhee. Dachee bakka irratti midhaan namni dhufe kun boolla maalii ta'es jechisiisa. Gargaarsa mallaqaa foreign aid baankii addunyaa dhaabbata maallaqa idil addunyaa isaa mootummaan biyyoota tokko tokko kennan kan irratti hirkataadha. So dependency inti nuti keessa jiru even imaammata keenyaaf kan siimuu baafnu kan biraatii fi kan warra bahaa yookaan kan warra lixaa irratti hirkataadha. Kun maal fidee dhufee dadhabbiittanii fidee dhufee ati immoo kan keessaa ba'uu danda'a akka jedhu lakkaa'ee kan lafa qabu sababa ta'eef. Probably ji'oota 7-8 dhufan keessatti xumura jedheetan yaada kanaadha. Kitaaba guddaa ta'a kun baay'ee akkuma jettee reeni Afrikaa irra darbeeyyuu addunyaa gargaara dhaloota keenya gargaaruu danda'a fi adda addaa gaafa teebbiftu immoo deebilee bal'inaan waa'ee kana irratti haasofna. Amma hojii irra hin jiru jettee waan itti of qopheessaatu qabdamoo maal? Hojii taanuu fi normally
hojii tokko tokko ilaalamati jirra yookaan tarkaanfiin gara fuulduraa wal fakkaatu tokko jira ka jedhu isa ilaalaati jirra deebitee immoo akka nama amantaa wayii tokko hordofuutti maaltu jira ka jedhu immoo teessee ofii kee self reflection yeroo qabaattu. Kana jechuun garuu caljedhee mamalataa jira jechuudha. Baankii gadaatiif boordiidhaas hojjechaa jira. Dhaabba Oromiyaa keessatti dhaabbata ijaarsa guddaa jedhamee beekamu Oromiyaa Construction Corporationidhaan achitti illee boordiidhaan akkasumas dhaabbilee gurguddaa tokko tokko ijaaramuu barbaadan yaadaman dhufanii strategic plan isaan qopheeffatan irratti imaammata isaan baafatan irratti market penetration kan qabu irratti illee gorsaa jira. Dukuni kan waan cinatti hojjetu malee akka waan hojii keessaa bu'uuraan fuuldeffata irratti hojjetu miti talaalaa jira. Carraa gaarii si'aawaa guutuun dinagdee ilaalchisee hayyuu biyyattiin qabdu jedhaman keessaa warra tokko jedhu. Akka isaanitti itti fayyadameera biyyi kun. Jechuun baay'ee wayii biyya kana keessa namoota hayyuu dinagdee ta'an baay'eetu jira. Kan mootummaan nagar kan dhaabbileen garaagaraa hin beekne baay'eetu jira. Namoota baay'ee baratan jijjiirama guddaa fiduu danda'an baay'eetu jira. Gartee gaafatti carraa miidiyaa, carraa waltajjii tokko tokko gartee achi baatu waan ati duwwaan jirtu yookaan siif namoonni muraasni duwwaa waan jiru fakkaachuu danda'a. Namoota baay'eetu jira kan baay'ee exceedii godhan kun tokko. Wanti xiqqoo yuunikii godhu maali namoota keenya beektota biyya kana keessa jiranii wanti isaanirraa xiqqoo isii utuu wayyeessini jedhee yaadu waan yuunivarsiitii keessatti barsiifu waan yaadarameedhaan theerii lafa jiru kana qabatamaan akkamitti jijjiirree sharafnee sadarkaa dhaabbataatti sadarkaa nama dhuunfaatti sadarkaa guddinaatti sadarkaa biyyaatti akkamitti hojiirra oolchine biyya jijjiiruu danda'a jedhudha. Xiyyeeffannoo koo baay'ee beektota keenya baay'ee keessa garuu sagatu akkasuma xiyyeeffannoo isaanii. Kitaaba baay'ee faansii ta'e kitaaba baay'ee addunyaa jechisiisu barreessuu barbaadu. Mun akka seenaan baay'ee trustii danda'u. Wanti xiqqoon isii kana keessaa cuunfamtee baatee jireenya namaa jijjiirtee gara fuulduraatti tarkaanfachiisuu dandeessu maalidha akka jedhu. Isa kanarratti dhugaa dubbachuudhaa fi hojii baay'ee hojjechuu dandeenya. Hojii baay'ee sadarkaa mootummaa federaalaattis ta'ee sadarkaa mootummaalee naannootti akkaataa isaanitti kan lamaafatan agartee taasimoo akkamii dinagdee irratti hordofuun akkaataa irra jiru hariiroo isaan biyya alaa wajjin dinagdee irratti qabaachuun maal akka ta'u falaasama akkamii keessatti akkamitti opereetii gochuu kan jiru waa baay'ee gargaaru yaalleeti jirra. Amma biyyan dhumtuu GDP waan jedhu qaba. Maayiniin. Egaan dinagdeen biyya tokko akkaataatti safaramuu qaba. Biyya tokko keessatti dinagdeen isaa meeqa kan jedhu gatiin dinagdee isaatii meeqa kan jedhamu kan ittiin himamu akkuma gatiin huccuu kanaa meeqa gatiin kophee kanaa meeqa jedhanii GDP isaa meeqa kan jedhudha. GDP isaarra yommuu darbee GDP namee per capita GDP namee jechuun oomisha biyya kana keessatti waggaa tokkotti oomishan uummataaf yoo hir'u meeqa meeqa sadaa jechuudha. Isaan kan safaramu jechuudha. Egaa GDP jechuun akka warra galaatti maalidha? Oomisha qonnaa, oomisha industirii, oomisha gosa tajaajilaa, oomisha daldala bahaaf galaa keessa jiru kun yoo walitti ida'an waggaa baranaa kan hammamtaa meeqa dhufeera akka jedhamudha GDP. Kanaaf hundisaa gara lakkoofsa tokkotti jijjiirama gara standard figuriitti gatiidha gatii isaatiin baay'ate jechaadha. Kanaaf GDP kana keessa immoo GDP real fi GDP nominal kan jira. Safara waggaa kanaa fi safara gatii waggoota shanarraa waggoota jaarraa turanidha. Wal darbamu fuulduratti. Gara dudduubatti fakkeenyaaf maal goota dhuguma in real terms dinagdeen biyya kanaa guddateera yoo jiranii oomisha bara kanaa fudhatteetu oomishaaleen kun waggaa 10 irraa gatiin isaanii meeqa ture jedha gatii waggaa irraati. Maaliif inni waggaa 10 irraa birri qarshii 5 ture yaa qarshii 500 yoo fuutee 500 baay'iste oomishicha guddate tun ta'ini gatii isaatu dabale. Daballi gatii keessaa balleessu sirra jiru guddinni jiraaf hin qabu. Gatii dabaluun guddinaaf bu'uura hin qabu. Guddinaaf bu'uura akka qabu amma oomishame. Kuntaala 10 waggaa darbe yoo oomishte kuntaala 10 akka yoo oomishte guddinni jira akka jedhu. Meetirik toonii 100 waggaa darbe yoo oomishte meetirik toonii 101 baranii oomishte guddinni jira jechuudha. Gatii keessaa dhufu. Garuu
oomishuun duutu kuntaalaa fi liitiraan fi isa safaran walitti ida'amuu hin danda'amu sababii fi mallaqatti jijjiiru sirra jira. Gaafa mallaqatti jijjiirtu kana egaa akka daballiin gatiidhaa keessatti faaktarii taanee fi waggaa har'aa, waggaa lamadhaa, waggaa kudhanarraa beezii jenna isa fudhattee waggaa har'aa amma daballeera. Waggoota shanarraa har'a daballeera. Ajameetti isa har'aa jechaa. Kanaaf inni kuni GDP jechuudha. Karaa biraa immoo GDP kuni yookaan guddinni dinagdee biyya tokko akkaataa sadiitti traditionally GDP isa jennu kana gross domestic product isa jennu kana inni itti aanu immoo income approach jedha galii. Wanti hundumtu oomishame galiidha. Okay? Inni oomishte yoo gurgurtes yoo gurguruu baattes gaafa lakkoofsaan baay'iftu galiin koo gara naannoo kanaa jedha. Yookaan qonnarraa oomishattee manatti galfatte yookaan inni daldalus inni bituus inni qacaramee hojjetu hundumtu galiidha. Galiidhaanis immoo income approach jennaan isaan immoo namni dhuunfaan hamma margate household isa jennu jechuudha. Dhaabbileen meeqa argatan institutions jechuudha. Inni kana mootummaan meeqa argate jira. Daldalli idil addunyaa jiru meeqa argate jira. Inniti galiidhaan sharafte kuniif inniti oomishaan sharafte wal qixxaatu ture jira. Yoo kana inni sadaffaan immoo sona dabalu jechuudha. Value addition jedhama. Amma maal goota oomishi qonnaa tokko oomishameera. Ati gurgurteetta. Ani immoo sodaan bitanis gurgureera. Kan keessa kan koos yoo idaalee double counting fida jechuudha. Kuntaala takkan sirraa bitee anis kuntaala takkan qabaa yoo finne double counting fa. Kanaafuu maal kuntaala tokko ati oomishtee gurgurte birii 10 yoo ta'e. Ani immoo kuntaala kanatti maal sona maaliin dabale value maaliin dabale value qarshii 10 gitu. Value qarshii tokko gitu yoo itti dabale isi duwwaannaa ida'ama kan anaaf jecha. Namni tokko immoo harkaa fudhee shiringii tokkotti dabale kan sammuu shiringii duwwaatti da'a. Value kunis gaafa walitti ida'amu isa sila oomisha jennu isa sila galiidha jennee wajjin wal fiduu danda'u turre jira jecha. Akkaataa kanatti dinagdee biyya tokkoo safaruu fi dinagdeen biyya tokko eessarra jira jedhu ittiin ibsuu ni danda'ama. Dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenyaa obboleessa keenya Dr. Guutuu Duukaa turtii godhaa irraa amma dhuma sagantaa keenyaatti nu duukaa turaasanii jenna. Amma dinagdeen biyya keenya biyya Itoophiyaa kuni guddataa akka jiru nutti himamaa jira. Gadi bu'ee yeroo dhabu dhageen beekuun yeroo uummata isii kaasee tarii tureera taa'e nageenya jechuudha. Biyyi keenya irratti lola gurguddaa gaggeessaa jirti. Lola walii wajjin. Isuma kana keessatti yoo yeroo guddina immoo agarsiisaa jirti akka nutti maalitti. Ija keetiin immoo ija ayyuutiin immoo ija ayyuu dinagdeetiin maal fakkaata guddinni kun dhuma guddataa irra moo guddataa hin jiru? Wanti biyya kana keessatti namatti tolu tokko wanti abdii si kutachiisus ta'e immoo yaadachaa jirraa badhaadhaa jirraa misoomaa jirraa akkas ta'aa jirra jedhudha. Mootummootuma sirnootuma dhufanii darban hundumaa keessatti jecha. Egaan dinagdeen guddateera kan jedhu Itoophiyaan erga akka Itoophiyaatti ijaaramtee kaaftee loliis kaatastroofiik ta'e akka waggaa 2 moo 3 duraa keessa seenaa biyya kana keessa dartee beektu. Somaaliyaa wajjin loliisii tureetu jira. Warra Darbushoota wajjin loliisii tureetu jira. Eertiraa wajjin loliisii tureetu jira. Sudaanii wajjinis bara tokko ture. Baroota baay'ee keessatti loliisa baay'ee gaggeessiteeti. Waggaa 2 guutuu loliisii kaaba Itoophiyaatti gaggeeffame. Seenaa biyya kana keessatti gaggeeffamee hin beeku. Isa kana qabachuun baay'ee bu'uura. Lammaffaa Itoophiyaan nagaa dhabu baay'ee keessa darbaa dhufteetti. Nagaa dhabachuun peace and stability isa jennu jechuudha. Dhabaa dhufteetti godinaan aanaadhaan maaliif. Waggoota arfan keessumatti bara 2016 gaafa fincila qeerroon jalqabee kaasee hanga har'aatti kan jiru kana dabalaa qabate kanatti a complete instability akkasii keessa seenaa biyya kana keessatti galtee beektu. Kun bu'uureffamee hubatamuu danda'u irra jira kan jedhu barbaachisa. Egaan lolisa kaabatti fudhanne kana raaga dinagdee tokko miidiyaalee biyya kanaatiif kennuu yaalii kan ture. Dhaabbata miidiyaa warra akka Waaltaa warra akka Faannaa fi ETV jedhan kan mootummaa gurguddoo kana tiif raaga laphee jiru. Qisaasamni lolisa kanaan dhufu ida'ama dinagdee Itoophiyaa waggaa 10 qabu shanitti fudhachuu danda'a.
kan jechuun maal akka ta'e kan eenyuyyuu hubachuu danda'a jechuudha. Bu'uuraalee misooma baay'eetu miidhama. Daandiin, reeqii, hospitaalli, manni barnootaa, buufata xiyyaaraa, manneen barnootaa, warshaalee hedduutu kompiliitii divaastee ta'e. Manni barnootaa 1,000 kan inni cufame kan inni diigan. Keessumatti daangaa Affaariif, Amaaraaf, Tigraay kana keessatti jiru keessatti. Oromiyaa keessatti immoo akkasumas edikasii waliin jira. Kun infraastiraakcharii waan hojjetamedha. Sarara daldalaa immoo kan jennu jira. Marketing networks, business lines kun shaatarbitii, geejjibi, qonni, industirii baay'ee kompiliitii shaatarbii ta'eera. Industiriin amma hanga amma haasa'aa jiru kana keessatti amma gaafa haasa'aa jiru kana keessatti nama mara keessatti faanshinii godhaa jiru. Namni Tigraay keessatti faanshinii godhaa jiru. Oromiyaa iddoo baay'eetti faanshinii godhaa jiru. Hojiin qonnaa sanyii filatamaa dhiyeessuun, xaa'oo dhiyeessuun, agricultural logistics kan jennu jira kana dhiyeessuun baay'eensa rakkoo hamaa keessa galeera. Kan bunaa, kan saliixaa, kan muukii, kan qonnaalee gati jabeessa jennee biyya alaatti argaman kan baay'eensa rakkoo hamaa keessa galeetu jira. Kuni nagaa dhabuuraa bakka albuuda. Madda galii sharafa biyya alaa inni jabaa biyya kana keessatti ta'e tokko albuuda. Albuudi kun eessaa dhufe yoo jette lixa Oromiyaa dhufa Beenishaangul Gumuz Wallaggaa Gujii irraa dhufu. Naannoo Walloo kana keessaa dhufu. Dhagaa gati jabeessi Gujii kana keessatti kan ba'ee Tigraay keessatti ba'eetti kan ittiin daaba dabalatee jechaa kan biyya alaatti argamu. Warreen kun waggoota 45 darbanii fi rakkoo hamaa keessaa akka isaan galan beekamaa jechuudha. Sana miti. Keeniyaan har'a albuuda biyya alaatti arguun beekamu jalqabdeetti. Albuuda illiigalee Itoophiyaa keessaa sentiraal gaavamentii karaa sentiraal gaavamentii boosaa wadadhaa jechuudha. Jabuutiin seenaa ishee keessatti beelada ijaajjii biyya alaatti argitee hin beekamne addunyaa irratti beekamaa jiru. Buna ekspoortii godhanii kan hin beekamne ittiin beekamaa jiru. Qisaasan dinagdee hangamee keessa akka biyya kun jiru kanaan hubachuu hin danda'a jechuudha. GDP sila jennee taasifna. GDP erga oomishatu walitti ida'amee guddina dinagdee maalirra jirti jedhanii himamu erga ta'eeti wanni kun hundumtuu oomishtummaa ala ta'e sarara daldalaa ala ta'e turizimiin biyya kana erga miidhaa guddaan irra jiru ture. Nuti isa turizimiin biyya kana hawwanni turizimii biyya kana irra jireessa gara kaabatii hojjaa kan inni jiru. Inni already hoggansaadhaan arfan darbanii baay'ee rakkoo hamaa keessa jira. Kun hundumaa ilaaltu IMF kan jennu Itoophiyaan guddatteettiidha. World Bank guddatteettiidha. Mootummaan Itoophiyaa guddatteettii jedha. Kun immoo dhugaadha moo kijibaa akka jedhu lakkoofsaan isaa ture. Google irra deetaan kanaan dura waa'ee Itoophiyaa jira. Baay'een isaanii deebi'anii ediitii ta'anii. Kun jechuun crime against access to data, access to credible information. Isa bara 2018 irratti ittiin hojjennee dinagdee biyya kana raagaa ture gaafa deemnee Google irraa it's a different number. Kun jechuun maal ta'a akka jiru achi hubachuun hin danda'ama jechuudha. Kanaaf sirriitti lakkoofsaan akka itti ibsu salphaa hin ta'u warra statistiksii irratti aangoo qabantu himuu danda'an. Haa ta'uuti garuu mallattoo guddinaati jira. Mallattoo guddinaa akka jennu kun maali? Namni tokko guddattee ta'uu jennu jijjiirama sadarkaa biyyaa fi danda'u jira. Yoo guddina dinagdee qabaanne rakkoowwan inni fuutu jira sila. Rakkoon inni fuu keessaa gaafa dinagdeen guddatu jechuun oomishaaf oomishtummaan dabalee jechaadha. Gaafa oomishaaf oomishtummaan dabalu price stability yookaan gatiin oomishaa at least iddoo tokko stabilii naannoo tokko jechuudha. Hin dhaabbatu gatiin garuu daangaa keessa sossoo'aa. Amma daangaa qabu gatiin biyya kanaa. Persentii 34-35 kan mootummaan amanee rekognaayiz godhe jechuudha. Royaalitiin isaa garuu 2018 fi 2022 gidduu isa jiru persentii 200 kan dabalee jiru. Kun jechuun qaala'insa addunyaa irratti rifaasisaa keessaa isa tokkodha jechuudha. Silaa oomishaaf oomishtummaan jiraate, economic progressiin jiraate gatii kun hanga tokko tasgabaa jira kana tokko. Kan biraan jireenyi nama wayyaa'utu jira hanga tokko. Jireenya nama hundumaa wayyaa'uu hin danda'u maaliif inni immoo saayinsiidhaan equitable distribution kan jennudha. Tamsa'inni isaa wal qixa ta'utu jira. Dinagdeen baay'ee guddattee kan hiyyuun isaa dabalu jiraachuu danda'a biyya tokko keessaa. Haa ta'uuti garuu hiyyuun nama hundumaan dabalu. Hiyyuun saba kan hundumaan dabalu.
Biyya keessatti oolan yuutuubiin hora miidiyaasii jedhu kanarra dinagdeen Itoophiyaa jiru kan jiru daataa tokko kaa'ee ture. Public employees hojjettoota mootummaa kan waggaa 10 miindaan isaanii meeqa ture? Waggaa 5 har'a meeqa jedhu oolanne waggaa 10 miindaa isaanii caala. Waggaa 5 miindaa isaanii argachaa jirantu miindaa isaanii argatan caala. Maal jechuudha kun regressii godhaa jiru jechuudha. Guddoo badeedaa jiru jechuudha. Qaala'insa wajjin sharafa biyya naagatiin isaa dabalaa jiru wajjin wal bukkee qabdee olaanne miindaan isaanii malee gadi bu'aa deemaa jira jechuudha. Kanaafuu hiyyoomaa jiru jechuudha. In absolute terms lakkoofsi namoota sarara hiyyumaa gadi bu'anii dabalaa jira malee wal deemaa. Kana beekuun barbaadde beekaa dinagdee kunuunsu hin jiru. Daataa barbaadus hin jiru. Gadi buutee jireenya namaa ilaalus hin jiru. Jireenya maatii keetii, jireenya firoota keetii waggaa 10 keessa ture, har'a keessa jira jedhu dandeessa. Magaalota keessa jireenya namoota waggaa 10 keessa ture, har'a keessa jira jettee ilaaluu dandeessa. Waajjiraalee hundumaa keessaa nama boo'uu duwwaadha kan ta'u agartu. Waan nyaatu, waan fuudhamee guyyaatti gara tokko nyaachuutti hawaasa deebi'aa jiru kan agartu. So yoo dhumallee guddina dinagdee jechuun namoota hundumaaf akka barbaadanitti jireenya isaanii wayyaa jechuudhaan yoo baan garuu maal jedhama saaqama mizurii akkas dabalaa hin deemudha. Kanaaf akka nama dhuunfaa tokkotti dinagdeen biyya kanaa guddatee akka jedhu baay'ee na rakkisaa. Hojii dhabdummaa lakkoofsa hojii dhabdummaa fudhatee ilaaluu dandeenya. Dinagdeen gaafa guddatu hojii carraa hojii argachuudha. Employmentiitu full employment kan jedhamutu jira saayinsii dinagdeetiin. Full employment kan jedhamu dinagdee tokko keessatti namoonni hojii argachuu malan hundi isaanii hojii argatu. Hojii kan dhabu malan jiru. Hojii kan argachuu malan garuu hojii argatu jechaadha. Maximum dambiin kan nama ta'u illee jiru jechaa isaanii irra jiru. So takka turee maal jedhama nama rakkasii saayinsii dinagdeetiin hojjetaa abdii kutate jedhama. Akka gara sanatti ramadamu jalqabaa jechaadha. Abdii kutatee hojii carraan hojii argachuu isaatii yaaddeessaa kan jechuudha. Manneen barumsaa sadarkaa olaanaa irraa waggoota sadarkaan eebbifaman persentii xiqqaa kan jedhudha. Darasta malee jiru. Meeqaa bosonatti meeqaa keessatti meeqaa maalitti wanta dhaabee jiru. Kanaaf dinagdeen guddateera baay'ee wayyaa jirra jedhamee inni haasa'amu kuni anaan yaaddeessaa fudhachuudha. Yoo Tigraay oomishaan jiru yoo ta'e Amaarri baay'een keessumatti kaabii Amaaraa baay'een oomishaan jiru ta'e lixa Oromiyaa baay'een oomishaan jiru yoo ta'e kibbi Oromiyaa baay'een oomishaan jiru yoo ta'e sanarra immoo faalama qilleensaa irraa ka'e beelada miliyoonaan dhume waggaa kana. Oromiyaa duwwaa keessatti miliyoona hedduu dhume beeladi kan Soomalee kana faalutti kabajamu baay'ee. Kataa keessatti waggaa darbe guddachaa jiru inni jedhamu kun ammuudhaaf na rakkisaa. Amma biyyootni waggoota 70 asitti amma biyyoota gurguddatee baay'eetu jira. Sadarkaan kun Chaayinaa yoo fudhanne sadarkaa lamaffaa jiru. Tokkoffaa tokko yaaddeessaa jiru. Warra akka Jaappaan kun sadarkaa arfaffaarra dhufteerti. Ikoonoomii addunyaa keessatti yeroo ilaalamtu. Saawus Kooriyaan kun illee gara 12ffaarra jirti. Isaan kun hundumtuu warra waggoota 70 asitti dhufanidha. Ollaa keenya booddee baay'ee kana yoo itti ilaalte ijumaa keetiin yoo ilaalte waan baay'ee irraa barta. Jarreen garaa maal bara? Abdiin immoo jiraatu nuyi guddachuudhaaf. Wanti nama gaddisiisu keessaa biyyoota amma maqaa dhufti baay'ee isaaniitiif Itoophiyaan biyya gargaarsa laatu turte bar tokko. Dinagdeen isaanii dinagdee keenya gadi ture. Kooriyaa kibbaaf Itoophiyaan hanga nyaata argatutti geessetti nyaata. Siwiidiniif hanga nyaata argatutti geessetti Itoophiyaan. Biyyoota baay'een isaanii waggoota 50 har'a dinagdeen isaanii ka keenya gadi yookaan ka keenyatti siqatu. Waggoota 10 sira arfan tokko keessatti dhufaniiti kan isaan sammuu argatanii har'a maal jedhamu isaanii second dinagdee addunyaa keessatti bilaakii lammaffaa qabatanii jiru jechaadha. Semi industrialized ta'anii jiru. Kan isaanii immoo the end global economy ta'anii jiru. Warra kabbaati kaaftee Kooriyaa kabbaa kun. Kudha lammaffaa immoo kudha tokkoffaarra jirti. From nowhere and in a span of 40 years plus global economy guddataa jirti. South Korea yoo fudhatte, Hong Kong yoo fudhatte,
Indoneeziyaa, Maleeshiyaa warra jedhaman har'a dinagdee isaanii baay'ee tokkaa jiran yoo fudhatte waa baay'eedhaan walakkaa biyya keenyaan ka'a. Waa baay'ee kan ulaagaa hedduudhaan strategic location lah. Dinagdee kana jijjiirama fiduuf strategic location nama keenya ga'a. Nuti equidistant jira westii fi saawuzii moosii hedduu. Trade corridor guddaa karaa keenya irra boqoo danda'u jira. Gateway dhaan Afrikaadhaa fi Middle Eastiidhaaf gateway dhaati. Strategic location nama keenya ga'a. Qabeenya uumamaan qabu keenya kan deemfaa keessa jira. Qabeenya uumamaa faayidaa qabeessa kan jedhamu kan ta'amtu jira. Qabeenya uumamaa keenya ga'a. Humna namaa qabaachuudhaan humna namaa jabaa humna namaa silama hojjetee biyya warraaqsatti geessuu danda'u qabaachuudhaan roobii keenya kan keenya keessa jira. Seenaa addunyaa irratti tokko akkati gabaadhaaf investimentiidhaaf maaliif fudhatama qaba choisii taatu asii jiru tokko political history qabdu economic history qabdu sanaan illee kan keenya keenya jira. Bal'ina lafaati. Biyyoota wajjin siraa trading partner jabaa ijaaruudhaaf kan keenya jira. Bu'uura daldalaa akka ta'e kan akka daandii xayyaaraa fa'aa hamma keenya ga'u kan keessa jira. Waa baay'ee rakkoo dandeessi. Qilleensa mijaawaa from extreme aridity to extreme temperate climate qabaachuudhaan gonkumaa kan hin dorgomnetu keessa jira. Lafa oomishaaf oomishtummaaf ta'uuni ruubii biyya keenyaa kan hin taa'etu keessa jira. Yetti nuti isaan har'a waltajjii tokko irra wal qabamee jira asoo dandeenya. Kanaaf dinagdeen keenya isaanii wajjin irraa duubatti hafuunsaa, gudditti hafuunsaa baay'ee kan nama dhaansu, kan nama saafachiisu, kan mataa nama buusu, kan xiqqii namatti dhaqudha. Kana baay'eetu akka biyyaatti, akka sabaatti jiraachaa jira jechuudha. Kanaaf kan saanii maaliin guddaa garee gajeeltu jira. Inni jalqabaa barbaachisu tokko maayinni sirna jabaa barbaachisu jira. Mootummaa jechuun sirna jabaa. Yookaan completely democratic ta'u tura jira yookaan immoo completely authoritarian ta'u tura jira. Mootummaa abbaa hirree qabaachuun akkatti guddaa isin godhu. Mootummaa baay'ee demokiraatikii ta'e qabaachuun akkatti sirnichi garuu sirna jabaa ta'uu danda'u tura jira jechuudha. Sirna biyyaaf yaadu, sirna sabaaf yaadu, sirna hojiif dhaabbatu, sirna jijjiirama fiduu dhaabbate ta'uu tura jira. Sirna hatuudhaaf, sirna saamuudhaaf, sirna walitti naquudhaaf, sirna inefficiency propagatii godhu ta'uu danda'u tura jechuudha. Sirna first and most important thing sirna. Kana amma warri Eastern Tiger economy warra jedhu warra maqaa dhufne kun gaafa jalqabaa maal jedhanii inni jalqabaaf inni bu'uuraa irkattummaaf gargaarsa warra lixaa jala ba'uudhaaf dinagdee jabaa jaalachuun irra jira. Ikonomikali shuutii gochuun irra jira kan isaan kaa'an. Isana gochuuf immoo jira sirna jabaa qabaachuun irra jira. Siyaasadhaan mootummaan baay'ee isaanii abbaa hirreeti jijjiirama isaanii garuu masa'u. Kanaaf namni akka abbaa hirree ta'uu beekaa garuu sanaaf falmoo sichi deebi'u akka jijjiirama fidaa jiru ibsaatti. Sirna dhaabuu keenya tokko. Sirna jabaa. Yookaan jabaatee gadi qabdee bittee jijjiiruudha. Yookaan completely democratic taatee akka sabni kun trustii godhee hojii hojjetee jijjiirama fiduu gochuu danda'u jira. Kun rakkoo keenya isa jalqabaaf isa bu'uuraati. Namni amma maal kaasa biyya kanatti faalama qilleensaa hongeedha. Roobatu kunoo kan godhee qonnatiin poolisa biyya keessatti bokkaan guyyaa tokko ta'an jedhetu jira. Almost ji'a torba dura Saudii ture. Saudii jechuun waggaa guutuu guyyaa tokko roobaa jiru. Dubaayin ture deeggartanii guyyaa lama moo sadii rooba waggaa. Bakka garuu bokkaa hojii waliin ilaallatu. Bokkaan biyya kana keessatti guyyaa lama roobee biyya kana jijjiiruudhaaf ga'a. Wabii nyaata biyya kana mirkaneessuuf ga'a. Akkatti bokkaa wajjin hariiroo uummatu, akkatti bokkaa bittu, akkatti bokkaa bulchitu yoo ta'e garuu waggaa guutuu yoo misoome waggaa guutuu rooba jira bara madiinii kun roobaa jira soo maaltu dhalate lolee madara bakka keenya keessa yaa. Kanaaf isatti kan ibsu barbaada. Dhaangaa'onni baay'een warra saayinsii qoratan baay'een kun kan akkaataa kanatti yaadu addunyaa irratti kan nama golfaa qabsiisu godhe
bokkaa masiifu beekusaan mana isaanii taane saatalaayitiidhaan lafti kee bokkaa miidha kan argatan beekusaan. Kanatti kan jedhu sirna sagalee. Inni lammaffaan imaamata. Paalisii fi istiraateejii isa jedhamu jedhee imaamataaf tarsiimoodha. Biyya kana keessatti imaammati nuti hordofnu nu galeera seena nu gale. Nu fayyada seena baay'een isaa rakkina akka guutu. Gaafa sirna falaasama siyaasaa yookaan guddina dinagdee kan warra bahaa addunyaa kanaa fudhan mootummaa misooma jedhu sana gaafa achirraa fudhannee developmental state kan jedhu sana moodelii sana fudhannee Itoophiyaan waggoota muraasa keessatti double digit guddachuu dandeessite. Inni garuu turuu hin dandeenye. Maaliif qorannee gaaf tokko yuunivarsiitii Maqaleetti dhiyeessee ture peeparii tokko maalidha? Ihaadegii fi moodelii dinagdee hordofan kana gidduu genuine fellowship illee ture. Kan waa'een sagaleef nama sadii nama hunjaalan hanga wani biyya kana. Darbees ufumaatu sirbaa oola. Gartee imaammati hordoftuuf tarsiimoo ati hordoftu baay'ee barbaachisaadha jecha. Tarsiimoo safara keettoodha. Tarsiimoo qabata biyya kanaatitti ilaalamee tolfamee ta'uu jira. Inni kun immoo beekamee. Gartee tarsiimoo kee ilaalamee tuli kennuuf. Tarsiimoo kee ilaalamee tokkotiin qabeenya biyya kana dhufu. Tarsiimoo waggoota 5 waggoota 10 hordofuuf jettu ilaalameetu sochiin biyya keessaa abbootiin qabeenyaa biyya keessaa abbootiin qabeenyaa biyya alaa dhaabbileen liqaa hundumtu kan isaan sochiin isaa irratti hundaa'aniiti. Kanaaf imaammataaf tarsiimoo nuti hordofu. Gaaf imaammata baay'ee miidhagaaf tarsiimoo gaarii qabu. Takkaan mataa lafa tursiisuu hin jiru. Hojiitti jijjiiramu. Hojiitti kompiliitii hin jijjiiramu. Fakkeenyaaf yoo dhattee waajjira federaalaa tokko mee imaammati hooggansa sodaa balaa biyya keenya maal jedha yoo jette poolisii isaan bara 2019 kan lakkoofsa addunyaatti kan ragga'e jira sitta. Aana yoo dhatte beeku guddina yoo dhatte beeku. Akkamitti jiru oole kan jiru tokko beeka. Kanaaf tarsiimoon lafa jiraate immoo lafa qabsiisuu uummanni yookaan qaamoleen mootummaa kanarratti hirmaatan simatanii akka hojiitti jijjiiramu gochuu keessatti kaawwan jiru immoo qabu waaqaaf lafaati. Sadaffaan saayinsawaa miti jennu biyya kana keessatti jiru. Biyya kana keessatti warra aangoo fudhataniif warroota saayintistiidha beektota hojii kalaqaa hojjetu innoveetiif ayidiyaa fidu warraaqsa wayii fidu jettu gidduu kaawwan jiru dhiphachuun yeroo wanta dhabu jira biyya kana keessaa. Gamanaan isaas dhufuu hin jiru gamanaan isaas dhufuu hin jiru. Saayinsiin kun immoo tarsiimoon kun imaammati kun immoo saayinsiin masaqamu jira. Teekinooloojiidhaan masaqamu jira. Dhiyoos gaafa sanaan kan lafa qabatu. Walgaarreffannaan biyya kana keessa jiru baay'ee yoo waajjira qonna dhatte completely kan qonnu mallee guyyaa tokko baran difatu iddoo kanaa ture jedhu jira keessa. Waa'ee extension package gaafate taasuuf completely waan akka ta'e galleeftu jedhu kanaa ture. Yoo waajjira daldalaa dhatte waa'een daldalaa waa'een biizinesii waa'een taaksii waa'een revenue maal akka ta'e koorsii tokko kan hin barannetu hoggaa gaafa expertiin jala jiru kana jedhu ija siyaasaatiin ilaalama jijjiirama. Kanaaf namoota ga'umsa qabaniif siyaasicha wajjin walitti fidanii gara fuulduraatti barkan imaammata barnoota biyya kanaa hogganu waa'ee peedaagoojii nama hin beeknedha. Waa'ee educational curriculum design akka ta'e kan beeknedha. Waan quality of educationii maal akka ta'e barnootaan muuxannoon barsiisaa ta'ee kan hin beeknetu biyyoon kanaa taata. Qonna barattee waajjira barnootaa hogganamaa ta'uu jira. Natural science barateetu dhufeetu yeroo inni biiroo barnootaa ministeera barnootaa hoogganaa ture. Mataan maal jedha namoonni baay'ee akka inni siyaasa hooggana malee jiru buleessa koo mataan badii jennaan qaamni kan biraa sabachuu jechuudha. Bulatti inni poolitikaala pooyintiidha warri gajjallaa jiran garuu beekumsa qabu ilaallateeffatu. Jijjiiramni mataadha barbaachisa. Jalqaba sammuu jijjiirama. Jalqaba qalbii jijjiirama. Nama tokko jijjiiruu fi jalqaba qalbii isaatti kan jijjiiru. Impossible jechuudha. Kanaaf isa warri biraa akka toleessan qabatu. Kanaaf isa kana gidduu qaawwan jiru baay'een jijjiirama dinagdee keenyaa gara fuulduraatti illee akka inni hin tarkaanfanne saayinsii fi siyaasii wal simatee jijjiirama akka hin fennite. Kan biraan uummata biyya kanaa hidhamaa dha uummanni biyya kanaa. Hidhaa baay'ee keessa jira. Hidhaa amantii keessa jira.
Uummanni biyya kanaa hundi amantii. Biyya amantii keessatti goobni dinagdee isa ta'uu danda'u kana jedhamu gaarii kadhaa. Amantiin madda gabrummaa keessaa tokkodha. Qorannoo saayinsii dinagdee akkana jedhu. Tarkaanfii Jaapaanii fi Chaayinaan fudhatan amantii kee piraaktisii godhatanaan ajjechaa asirratti fudhatamu amma jedhamutti ga'eera. Maaliif sadarkaa kana deemee? Biyya kana keessatti guyyaa 30 keessaa guyyaa 30 yoo jiru. Ayyaanatu jira, maaluutu jira, yaadannootu jira, nan ajjeetu. Inni tokko immoo lakki hojjechuu miti jedheetu ulaa cufateetu irri jedhee yaa'udha kadhachaa oola. Kadhannaan biyyi jijjiirame jiru. Sagadaan biyyi jijjiirame jiru. Biyyi jijjiirame seenaa saayinsii dinagdee keessatti qabeen hojiidhaan duwwaa kan jijjiirame. Indastiriis leebarii kan biyya keenya. Aadaadhaan lamaan, amantiidhaan lamaan, ilaalchaan lamaan. Kanaaf there is somehow a need for a robust cultural revolution, a robust religious revolution. Wanti nu bakka inni kun saayinsiin siin jedhe kun tarsiimoon siin jedhe kun sirni siin jedhe kun kan baay'ee qulqulluu ta'e dhufee yoo lafa taa'e sabni simate isa hojiitti jijjiiru jiru yoo ta'u qorannoo sila siin jedhe tokko kan agarsiise maayinidha. Kapitaala Itoophiyaan bara dheeraadhaan narra kan jette liqaaf gargaarsaan illee fiduu yoo danda'am jedhe uummanni ishee uummata baay'ee dafqee fiigee hojjetuunis qabatee jijjiirama guddaa fiduu hin dandeenye. Itoophiyaan hiyyummaa jiru keessaa bahuudhaaf sa'aatii 24 hojjettee dandeessu guyyaatti. Guyyaatti sa'aatii 48 guyyaa tokkotti sa'aatii 72 hojjettu yoo ta'e rakkoon keessa bahuun abaddan yoomuu taanaan hiyyummaa keessa saba kana baasuu hin danda'a. Kanaafuu waggaa afurraa liqeeffachiisu jiraachuu hojii yeroolee hawaasa akkasitti gamoo kana yeroo isaan ijaaran ilaala. Gamoo warri Chaayinaa dhufan ilaalan jasadiitti dhumee ulaatti kaa'u dhufa hanqinni waggaa 6-7 xumuramu. Kun tokko duraan gosa jechuudha. Daandii kaampanii Itoophiyaa ijaaruuf daandii kaampanii biyya laa dhufan ijaaran. Riqa dhaabbati biyya laa dhufuu fi riqa dhaabbati biyya keenya ijaaruuf fudhattee ilaaluu dandeessa. Qonna abbootiin qabeenyaa biyya laa dhufanii namoota isaanii hojjetaa guyyaadhaa biyya isaaniitti fidanii dhufanii hojjechiisanii dhaabbata qonnaa uummanni keenya uummata keenya hojjechiisutti waadaan baraadha. Indastiriis miti kun. Woo baay'ee hojjetaadha, baay'ee taataariidha, baay'ee fiigaa. Dhibbaadha hawaasni kun. Dhibbaadha mataadha kaasee hamma miilaatti dhibbaadha. Isa waajjira hogganu kaasee hamma sagajjilaa jiru hawaasa dhibbaa, saba dhibbaa, gartuu dhibbaadha waan beekamu guutu. Kana jijjiiramu fiduu danda'a. Kanaan dinagdee biyya kana eessaan qaama danqabu hin danda'amu. Mootummaanis itti gaafatamummaa guddaa qaba sabarras wanti jiru jira jechuudha. Amma biyyi keenya akkuma jedhaafte biyya amantiiti namana. Garuu amantiin keenya sun gaarii ta'e otoo jiru hojii nu dhabu aadaa hojii nu keessaa balleessa. Namni lafarra kan jiru hojiidhaaf biyyi kun biyya hojiitti biyyi lafa addunyaa wanti lafa jedhamtu kun jechuudha. Kanaaf egaa gartuun lamaan irratti hojjechuus irra jira garuu garri caalaa mootummaa irra jira mootummaa yoo barbaadas kan jiru waan danda'u.